الشمع إيه أباك وانت الأبا من جرو هيرو من إيش سنة تيمون ديبيا فلان قرشين سنيف كفلا من جرو هنو جنو يتن وجدا هنو جنو يتن بودا ديسن هريرا قالي كانوا فوقوته ما لقوا تشاجرتو يوجي كوسيتي بايا تاتيس تيجي جيرا موتان داتولي كابجا كيس نفرتي قطع هذا تمانا بيروت سي برباد أتين يول وانتا أتف كنا سنجري كان راون وانتا فيتو قديها فمالي وانتا تنانجي تراود أكم أكم أكسم أتونو تجرو ميت أن سالف إذا سمني همنا دبرتو ترت رابط اتنفوف توكو تاني درها دابن iddoo hojiitti midhaan saalaa dubartoota irratti raawwachuun bu'uura seera mootummaa labsii 1156 muraa 2011 keewwata 14 keewwata xiqqaa tokkoon dhorkaadha. Ergaan kun dhaabbata miti mootummaa Safe Generation Development Association isiniif dhiyaate. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaalalaa isin biraa hageessu isiniin jenna. Kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isin biraan geenyu aan qopheessuun sagantaa kanaa Harashee Tarrafaffaa Jiiti. Keessummaan kiyya har'aa immoo barreessaa Firoomsaa Imaadi. Baga nagaan dhufteen siin jaa. Hayyee mee kallattiidhaan kitaabni ati barreessitee dubartiin daawwattoonni kiyyaillee akka ilaalaniin barbaada. mata duree dubartii ijoodhaan ka barreessite kitaaba kanatti waliin nu fide mee kallattiidhaan waa'ee kitaaba kanaa kaasuu keenyaan dura dureewwan muraasa kaasnee mari'achuu keenyaan dura firoomsaan eenyu eessa dhalatee eessa baratee jechuun isaanii noolu waan ta'eef hoomsa maal godhateeti kitaaba kana barreesse jechuun isaanii noolu waan ta'eef mee waa'ee hankee xiqqashuma daawwattoota keenyaan haa ol barru. Bareedu ulfaadhu. Maqaan koo akkuma atu jetti Firoo Imaadiin jedhama. Firoodha moo firoomsaa? Firoomsaadha. Namoonni firoomsaa yeroo naan jedhan waan maallaqa irraa qaban fakkaata. Sanaafan firootti jijjiiree maqaa warri koonaa baase Firoomsaa Imaadii maqaan kiyya guutuun jechuudha. Dubartiin akkuma ati jette ilma koo isa jalqabaati. Hojii koo isa jalqabaati. Kana booda mootuu yaadaniin qaba garuu akka ilmootii hangafatti naa laale jechuu barbaadeeti. Fiilmiillee eebbisiisteetii kan jirtu dhiyeenyatti jechuudha. Mee waa'ee fiilmii sanaa hammatee nu waanuun jedhe akkamitti qophaa'ee magaalota meeqarratti waraabamee waanumatee daawwattoota keenya biraan geenyeeti kallattiidhaan gara dubartittii ceenaa jechuudha. Fiilmiin Sardamni namoota baay'eedha kan irratti hirmaatan taatota buleeyyii fi haarootaan baay'eedhaatu irratti hirmaate saniin ala waan addaa qabatee dhufee jira fiilmiin Sardama seenaa isaatiin hojiilee hojjetamaniin waan addaa qabatee dhufee jira kan ammootu odeensii warri daawwate ragaa bahanii jiran nuti dubbachuun abbaa fiilmichaa waan ta'eef nurraan bareedu magaalota shanirra waraabnee jirra Harar, Dirreedawaa, Finfinnee, Dadarii fi Haramayaa irratti kan waraabame magaalota shanan irratti waraabame. Dubartiin gaa dubartiidha. Ka'umsi isaa maali? Barreeffamni kitaaba kanaa. Qabiyyee isaa sududaan itti dhufna waan ta'eef mee akkamitti maaltu si onnachiisee waa'uma dubartii kana barreessuudhaaf? Gaaffii bareeda. Baay'ee mata duree tuqamuu hin qabnedha kan tuqame. Umrii kiyya waliinis maal beektee waa'ee dubartii dubbatta. Umriin kee meeqa osuma jennu? 30. Guddaadha. Namni amata 23 afuriin kitaaba seenaa barreessu jira miti? Waa'ee dubartii waggaa 30 miti. Umrii kee guutuuyyuu yoo nin qoradha nin dubbadha waa'ee isaanii jettee yoo jalqabdee malee walakkaa isaatu deemuu hin dandeessu. Mata duree ulfaataadha. Garuu siif maaltu ka'umsa tahee kan jedhuuf akka carraa ta'e waggoota muraasa dura manguddoo wayitii wal argee ture imala irratti. Manguddoon kun nama miidhame dubartiidhaan. Waa'ee miidhamee isaa kitaabicha keessatti tuquudhaaf
yaalii godheetiin jira. Waan baay'eedha manguddoon kun waa'ee dhimma dubartiirraa kan naaf haasawaa ture wantootaan hin beekne baay'ee jechuudha. Gabaabsee siif himuudhaaf manguddoon kun obboleessa kiyya biraan taa'ee hojjedhaa naan jedhe waggoota dheeraa dura gaafa dargaggoo turetti. Obboleessi kiyya kun qabeenya qaba, daa'immanis qaba, haadha warraa bareedduu qabaa jedhe. Dubartii lammaffaa fuudhee obboleessi kiyya kun. Gaafa inni dubartii lammaffaa fuudhu baay'een dallanee jedhe. Qabeenya qaba, haadha warraa bareedduu qaba, ijoollee babbareeda qaba, maaliif fuudha obboleessi kiyya? Dubartii lammaffaa kan jedhu baay'ee na dallanse. Sababa sanii isaa walitti bu'eetiin wal dhabnee jedhe. Har'a garuu waggoota 40 booda anis akka obboleessa kiyyatti dubartii lammaffaa fuudheetiin deemu jira naan jedhe. Maaliif jeegaa? Dubartii lammaffaa fuudheetiin deemaa ture. Iccitii obboleessi kiyya itti fuudheef waggoota 40 booda erga umriin kiyya deeme naa galee. Galee miti. Ilmi dhiiraa bara dubartiin lammaffaa isa feesiftuu jira jedhe manguddoon kun. Sanballinaan kitaabicha keessatti ilaaluun ni danda'ama. Daawwattoonni kana dubbisuudha qabdan. Egaa 40 booda jaarsoliin keenya dhalaa biraa kanaaf nu deeman jechuudha. Maaliif akka barbaadan maaltu akka isaan dirqu dubartii biraa fuudhuudhaaf kitaabicha keessa gabaabsee kaa'eetiin jira. Sababni manguddoo kana wantoota baay'eedha qabxii baay'eedha manguddoo kana waliin kan haasawaa ture. Haaya haamsa kan keessan ati itti amanteeti barreessite moo namoonni biraa qoratanii akka bira ga'aniif yookaan uummanni haa hubatu jettee barreessite? Itti amane yaadichi manguddoo sanii na amansiisee jira. Fakkeenyaaf siifaa himu dubartiin takka ni ulfoofti. Dubartiin ulfooftu san abbaa warraa ni qabdi mana yaalaa dheeyxanii mana yaalaa keessatti abbaan gurbaatis haati gurbaatis maatiin martinuu kan cinqamu dubartii saniif. Dubartii daa'aa jirtu saniif jechuudha. Dhugaadha cinqamuu qaban. Namni rakkoo keessa jiru yeroo sanitti dubartii sana waan ta'eef jechuudha. Ergaan kitaaba kanaa akkuma dubartii saniif cinqamtanitti abbaan kunis jaarsii isii cinqamaa jira rakkachaa jira. Sii galee miti. Rakkoo ilmi dhiiraa saasan keessatti dabarsu. Sii galee miti sammuu isaatiin cinqii saasan keessatti ilmi dhiiraa dabarsu. Namaa miti rabbi nu hubachuuf ni ulfaata. Sii galee miti. Kanaaf ilmi dhiiraa yeroo dubartiin deessu miidhama isii akkuma yaaddanitti akkuma isiidhaaf gaddiitanitti isaafis xiqqoos ta'u gaddaa yaada jedhu qaba. Na argattee Arrashaat. Innis ni miidhama, ni yaaddo'a, ni cinqama. Isaafis cinqii isaa kana namni baruuf haa jiruudhaadha ilma dhiiraatiif. Kanaaf lammaffaa fuudhaadha. Waliin qabatu. Sinoopsisii. Kan jalqabaatii fi kun waliin qabatu. Ergaan kitaabichaa gabaabatti rakkoon dubartii akkuma jirutti ta'ee osoo jiru ilmi dhiiraatis jireenya dubartii waliin jiraatu keessatti ni miidhamaati. Isaafis xiqqoollee toora mataa qabaannuudha. Haa gaddinuufi. Haaya. Kitaaba kana keessatti dubartii fi lola haastee jirti. Mee akkamitti dhiyeessite? Wanni addaa as keessatti keessumattuu haala qabatama biyya keenya keessa jiru wal qabate. Maal inni argannaati waa dubbiste san keessa falaasama. Kitaabni kun kitaaba falaasamaa fi xiinsammuudha. Falaasamni immoo xiqqashoo ni ulfaata. Tokko haaluma biyya keenya keessatti jiru. Achi gabbuun immoo uummanni keenya duudhaan keessa guddannee wal qabatee bakka dubartiidhaaf qabu wal qabatee mee maal jettariyaati? Dubartii fi lola kan jedhu. Dubartiin lola qabbaneessiti moo lola haasti? Lola ni qabbaneessiti. Akka kitaabicha keessatti tuqametti mooticha weetii ture bara durii mootii Roomiiti. Dhiirri biyya isaa keessa jiraatu birmadummaa biyyaatiif deemanii loluu didan. Kanaafuu mootichi kun maal godhe maaltu warra dhiiraa gara dirree waraanaa kan deemne isaan dhoorge jedhee yeroo qoratee irra ga'u jaalala dubartiiti. Dhiirri magaalaa isaa keessa jiru martinuu dubartii wajjin jaalala dhandhamachaa jiran waa'ee biyyaa dagatanii jechuudha. Wanti inni irra ga'e kana. Kanaafuu maal yaade biyya tana keessatti
namni ilmi dhiiraa kanaan booda dubartii jaallachuus hin danda'u fuudhus hin danda'u ajaja jedhu dabarse. Mootiin kun ajaja isaa kana gaafa dabarsu warri dhiiraatti seeqatan waan seera uumaa faalleessu inni kan dabarse dubartiin jaalattu dubartiin fuutu jechuun abbaan fedheessi dhoorguu hin danda'u. Kana sii gale miti. Sababa kanaan wal qabatee ni didaniini dubartii dhiifnee gara dirree waraanaa hin deemnu jedhanii nama tokko nama biyya isaatiif deemee lolu ni dhabe. Kanaafuu mootichi kun garam deeme warra dhiiraa gara ajjeesutti deeme. Kanaan wal qabatee amma Valentine Day jedhamee Febraarii 14 akka guutuu biyyatti kan kabajamu ayyaanni jira. Seenaa kanaan wal qabata kitaabicha keessatti qabamee jira. Namoota mootichi yeroo sana ajjeesaa ture keessaa namni Qees Valentine jedhamu qeesiidha namichi san sababa kanaan warroota wareegaman keessaa Febraarii 14 amma akka guutuu addunyaatti kan kabajamu. Kabajamee kan dabre jechuudha. Kan dabre seenaa kanaan wal qabata. Kanaaf dubartii fi lola. Haaya amma akka addunyaatti kitaabni kun akkuma walii galattuu haala qabatamaa jiru dubbisee ilaaluudhaaf yaaleetiin jira. Waan akka addunyaatti namichi honjee kana waan biyya keenya keessa jiru wajjin akkamitti wal qabsiisuuf yaalteeti. Akkuma jiruun keessee waan ta'eef gama keenyatti waggaa dhuftummoon faalleessu isin jechuu barbaada. Kana baranii ilaaluudha ni faalleessa. Maal ni faalleessa akka kiyyatti akkam jiha. Amma biyya keenyatti gaafa dhirri lola deemu onnachiiftee seenaa kamittuu keessumattuu akka Oromootti olaaltee jechuudha. Gaafa dhirtii gara lolatti bobbaatu siinqii hiitee onnachiiftee hoggaa injifatee galu ililchitee fudhattee haamilee itti horteeti. Duba kun akkamitti waliin dhawuun siin jaahaan. Kana ergaan dabarsuu barbaadamee haalli mootichi itti deemaa ture sirrii akkan tahinidha. Jara dhiiraa dubartii irraa dhoorgurra sii gale miti irraa dhoorgurra osoo akka gargaaran godhame akkuma ati jette akka Oromootti dubartoonni warra dhiiraa gara waraanaa erguu keessatti qooda guddaa qabanidha. Osoo kan akkas godhamu ta'e itti milkaa'aa ture mootichi kun sii gale miti ergaa kana dabarsuu barbaadameeti as keessatti. Hayyee kan biraa gosoota dubartii afurtu jira jettee kitaaba kana keessee jirta. Maddi ragaa keetii maali? Kitaaba. Kitaaba. Hayyee mee gosoota dubartoota san nuuf kaasiiti. Daawwattoonni hayyallee hogguu mana ta'anii sagantaa kana daawwatanii aankam keessaa hin jira jaanii faa laallanni. Baay'ee bareeda. Dubartoota gosa afurtu jira. Dubartiin takka akka haadhaati ilma dhiiraatiif. Jaarseesiitiif jechuudha. Jaarseesiitiif abbaa warraa isiitiif dubartii akka haadhatti ilaalamtu jira. Dubartii gaariidha. Dubartii akka hattuutii jira jaarsa ofiitiif. Kaarakteera amala hattuu tan qabdu jira abbaa warraa isiitiif. Dubartii akka obboleettii jira. Akka obboleettiin takka obboleessaaf yaaddutti haadha warraa obboleessaaf yaaddu jira. Dubartoota kanneen. Kanaafuu dubartiin hattuu taate tun abbaa warraa isiitiif maal yoo goote hattuu akka taate kitaaba keessatti qabamee jira. Dubartiin haadha jedhamtu abbaa warraa isiitiif maal yoo goote haadha maqaa jedhamu argachuu dandeessi. Obboleettii tan jedhamtu maal yoo goote maqaa kan argachuu dandeessi kan jedhu kitaaba keessa bal'inaan tuqamee jira. Kanaafuu maal jedhe ergaan dhumarra jiru dubartoonni kamiyyuu an abbaa warraa kootiif maalii kan jedhu keessatti of laalaadhaa jedha dubartoota gosa afran kana keessaa. Dubartii akka maqaan ta'e obboleettiidha moo hattuudha moo haadha kan jedhu of laalaa keessatti yaada jedhu qaba jechuudha. Kanaafuu osoo dubbisanii bal'inaan keessaa hubatan arguu danda'u. Firoomsaan fuudhee? Fuudhee. Jaartiin tantee afran keessaa kam keessa jirti yoo sin jaan amma jaj gochuu dandeessa? Akka obboleettiiti jaartiin tiyyaa afran keessaa anaaf. Akka obboleettii tiyyaa. Obboleettiin takka obboleessaaf akka makka taate namartiin obboleettii ni qabna. Afran tana keessa haadha warraa tiyya akka obboleettiitti ilaala. Haadha bira naaf hin geessu akka haadhaati jechuun natti ulfaata. Haati haatuma yeroo mara anaaf akka obboleettiitti haati warraati. Hayyee haa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo turtii barreessaa firoomsaa imaadu wajjin taasisaa jirrungaa arraan tana kitaaba adda ta'etu na qunname waan ta'eef anuu keessa seenee qorachuutti hin jira isin immoo waan ta'erraa
buufachaa jirtan jeetiin abdadhaa turtiin keenya ammallee itti fufaa nu faana taane isiniin jaa. Qe'ee abbaa koo wanti dhabame hin jiru. Heeruma dheesse sanatti immoo deebi'a. Tolaan qarshiin isiniif kaffalamu hin jiru. Hin hojjenne yoo jettan hojjedha. Hin hojjenne yoo jettan bahuu dandeessan. Hiriira galee kan dhufu guute. Maal gochaa jirtu? Yoo hojiin kun sitti baay'ata ta'e si jijjiiramuu danda'a tole. Kabaja keessan furtee eeggadhaa. Hatattamaan an biirootti si barbaada. Ati eenyu ol waan taateef kanas hin jedhe kan raawwadhu. Waan taafeetu gadi hafa malee wanti tinaan jettee raawwadhu. Akkam akka? Akkasuma. Otoo nuti jirru miidhaan saalaaf qisaasamni humnaa dubartoota irratti raawwatu ittiin fufu. Tokko taanee dura haa dhaabannu. Iddoo hojiitti miidhaan saalaa dubartoota irratti raawwachuun bu'uura seera mootummaa labsii 1156 muraa 2011 keewwata 14 keewwata xiqqaa tokkoon dhorkaadha. Ergaan kun dhaabbata miti mootummaa Safe Generation Development Associationiin isiniif dhiyaate. Inni biraa dubartoonni dhiirarraa hana barbaadu jedha. Warri dhiiraa immoo dubartootarraa hana barbaannaa jedha asuma kitaaba kana keessatti jechuudha. Ani amma akka gaazexeessituu yookaan immoo akka nama sagantaa qopheessu kanatti si gaafadha waan ta'eef bakka lamaanuu keessaa hin jiru. Ati garuu akka dhiiraa taateen naaf deebistaa jechuudha. Falaasamni yookaan immoo yaaxinni kitaaba kana keessa jiru akkuma jirutti ta'e yaaxinoota kanneen keessaa dubartiin nama akkam osoo taatee bultiifis ifiifis biyyaafis ta'uu dandeessi jettee yaaddaati. Akka dhiiratti. Akka dhiiratti akka parsanaalee akka firoomsa tokkotti jechuudha. Baay'ee gaariidha. Maaliif dubbistee waa hedduurra dubbistee kana calleessitee barreessitee jee waa hin amanuufin gaafii kana si gaafadha. Jalqaba irratti gaafii keetiif dhiirri tokko dubartii jaalachuudhaaf tokko iddoo tokko walqixa meeqa? Lama. Herrega salphaadha. Daa'imninis ni beeka, manguddoon du'aaf deemus ni beeka, baay'ee salphaadha kun. Namni barannees ni beeka. Tokko iddoo tokko walqixa ta'a lama. Ilmi dhiiraa dubartii jaalachuudhaaf hagana salphaadha. Si galee miti? Baay'ee salphaadha ilmi dhiiraa dubartii takka jaalachuudhaaf. Faallaa isaatti immootu dubartiin takka ilma dhiiraa jaalachuudhaaf herreegni lafa taa'eef hin jiru. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu dubartii takkarraa ilmi dhiiraa wanti barbaadu baay'ee ta'uu danda'a. Baay'ee ilmi dhiiraa wanti barbaadu dubartiirraa ni argatamu hin argatuun hin beekamu. Si galee waan si galuu danda'u miti. Gaafii na gaafatteef immootu dubartiin takka maal osoo qabaatte gaariidhaadha. Miti kan maal osoo qaba amanummaan osoo jiraate gaariidha jalqaba yoo si hubatte dubartiin takka si galee yaadaati jettuuf kan amma dubartii fi dhiira wanti waliin hubachiifne afaan waan jedhamu jira afaan nuti beeknuu fi afaan jarri dubartii beekan garaagarummaa guddaadha qaba fakkeenyaaf dubartiin takka homaa yoo naan jette anaan homaa nuti beeknu immoo homaa dubartiin beektudha garaagarummaa guddaa qaba. Homaa kan siin jettu dubartiin takka haasoo keessatti waa gaafatteen homaa yoo siin jette homaan nuti beeknu homaa warri dhiiraa beeku homaan homaatii mitiidha. Homaa hin jiruudha. Homaa nagayaa jechuudha bakka sanitti noormaalaa jechuudha. Dubartoota biratti garuu homaa jechuun afaan biraati. Maal jechuudha? Ne eeggadhuudhaadha siif hin dalagaa. Ani amma homaa yoo hin jee homtuu hin jiru jechuudha. Amma Anu dubartii waan ta'eef amma gara dubartootaatti hin deemne. Ana waliin amma kana haasawaa jirtu ati akka jaarsaaf jaartii yookiin akka jaalalleettii miti. Kan isin jechaa jiru akka abbaa warraatii fi haadha warratti yeroo haasawwan dhimma wayii irratti yoo walii galuu dadhaban abbaan warraa kun si amansiisuudhaaf si galee miti jechoota hedduu fayyadamuu danda'a. Kanaafuu maal gooti isin homaa miti jettiin. Aartee jirtaayee lakkii homaa hin aarree. Maal taatee jirtaa lakkii homaa hin taane. Homaan taane gaafa jechuun baay'eefte dubartiin akka nuti hubannu osoo hin taane homaa isii kana booda dhimma biraatii jira jechuudha. Suutaan sirraa kafaladhaadha. Galee ammaa miti ammaa taasoo akka feete ta'e garuu yeroo nuti sirraa kafaladhu ni jira jechaa jirti afaan isiitiin. Yeroo hedduu kitaaba kana keessattis akka keessatti akkan dubbiseetti keessumattuu gara bultitti hoggaa dhufamu wanni dhiiraa fi dubartii takka wal dhabamsiisu jaamee parsantaa 53 ol wanni haame
wal dhabdee walii galuu wal hubachuu dhabuudha jaa. Amma gaa kana keessatti dubartiitu qooda olaanaa qabamoo dhiiratu qooda olaanaa qaba jettee keessi ammas keessatti. Dhiira. Isatu hubachuu dadhaba. Isaatu hubachuu dadhabe. Kanaafuu duba akkamitti akka. Kanaafuu afaan dubartootaa san warra dhiiraa barsiisa kitaabicha irratti. Rakkoon qabu yoo siin jette dubartiin takka rakkoon qabu jettee hin fiigini gara alaatti. Rakkoo jira siin jechaa jirti. Kanaafuu xiinxaliidha. Xiinxaliidhaati bariidha. Dubartoonni afaan kee baruudhaaf eeyyamamuu miti. Haaya. Inni biraa kitaaba kana keessatti sirriitti gaffageenyaan kan hin kaasu barbaadu tokko dubartiin icciitii qabuu hin dandeessu ni maraatti malee jira. Anaaf akka nama sagantaa kana qopheessus haa ta'u akka amala dubartii ta'e akkam beekutti akkamitti ta'uu danda'a jeetii yaadaa ture hoggaan kitaaba kana dubbisu. Dhugaadhaa dubartiin icciitii qabachuu hin dandeessu. Si gaafachuutti hin jira bara. Icciitii qabachuu ni dandeessiidhaati. Ani parsanaalii ni dandeessi jeetii yaadaan. Kanaafuu wanti si gorsu kan kee osoo hin taane alma achirra godhuudhaaf keessattuu kan natti hin tolle mataa dhukkubaa yoo waan san dubbatte malee waan joosan. Kun dhiiraa dubartiin miti dhiiraa ni dhukkubsu. Akkamitti? Waan si keessa jiru si galee waan dubbachuu qabdu bakka itti hafuura baafattu yoo dhabde si galee miti iddootti dubbattu yoo dhabde mataa miti wanti biraatu si dhukkubuu danda'a. Icciitii jechuun waan qabatanii malee waan haasa'anii miti. Naagalee jira. Hayyee. Baay'inaan kan ciisaniif mataan na dhukkuba jedhanii kan ciisaniif waan dubbachuu dadhabaniifi jedha. Iddootti dubbatan waan dhabaniifidha. Kun amma falaasamaa fi xiinsammuudha miti? Gama fayyaatiin laaltee. Dhukkubsatanii jiranii miti? Eha dhukkubni san akkam jaamma gama fayyaatiin hoggaa deemtu. Tarii dhukkubbiin mataadhaa it can be symptom of internal heart. Diagnosis wanta barbaadu tokko yookaan immoo fayyuu qabda waan si keessa garaacha keessa yookaan immoo as keessa qaama the inside problem yoo jiraate mataan si dhukkubaa jaa gama fayyaatiin. Gama biraatiinis amma waan miidiyaa kanarratti baanee dubbachuu hin dandeenye hedduutu jira. Wanti dhukkubbii mataatiin wal qabatu jechuudha. Ati immoo icciitii qabachuu dhiisuudhaan kanaantu dhufee jaatta. Waan mata akka jii dabrimee bira. Icciitii qabachuu dhiisuudhaa fi mataan dhukkubee jedhanii ciisuun garaagarummaa bakka adda addaatti ibsame kitaabicha keessatti. Kan icciitii jedhu icciitii qabachuu hin danda'anidha. Gaafii kanaaf icciitii qabachuu ni danda'amu hin danda'anii kan jedhu waan hin jechuu ni dandeheeftu jira asirratti. Si galee miti gaafii kana osoon asirratti arguu baadhee si gaafadhe icciitii qabachuu hin dandeenyu nuti jechuu dandeessa ta'uu mala ta'uus dhabuu mala lakkii nuti ciccimoodha yookiin ammoo ta'anii icciitii qabachuu ni danda'a. Afaanittiin si qabeeti. Ibduubaa deebii haadha kan kee yaati. Jaartii tanteessa si bira jirtu yookaan obboleettii tantee tabeetu. Jaartii tanteetiif waa itti himtee fakkeenyaaf maaliif kana sin jaabeeta kitaabni tokko gaa barraa'u tokko gama ka dubbisu afaan Oromootiin uummata Oromoo dubbisa waan ta'eef atummaanuu ofirraa haatee achiin booda qo'annoo gaggeessuu hin qabdu kana jaj gochuudhaaf hin jechuu jira si galtee ni himti amma bar dubartiin icciitii qabachuu hin dandeessu hoggaa jettu ummaan tantee ni himti jechuudha obboleettiin tantee ni himti jechuudha jaartiin tantee ni himti jechuudha. Do you believe that? Akkasitti amantaa? Ani gaa kana keessaan qabu. Ani akka nama tokkotti. Siin jedheetiin jira ararshe. Ani na dhaggeeffadhu akka nama tokkotti waan hin daawwattoota hiyyaa hin jiru kun ilaalcha kan keeti. Ilaalcha hiyyaa biraati. Sirriidha. Dubartoonnis akkuma dhiirtii fuula garaagaraa qabdutti amala garaagaraa qabaachuu dandeessi. Hin dandeessu. Kun ilaalcha hiyyaa. Keeti? Akkuma fuulli garaagaraa amalli isaanii garaagara jeetiin amana. Angaruu miti jedhee. Dubartiinis akkuma fuulli keenya garaagaraa kanatti amalli garaagaraa hawaa qabachuu danda'u jira. Ka afuuftuu ta'ee jiraachuu mala walumaa galatti health generalization amma kun sababfachuu wajji wal qabatee yoo haasne nama hin deemsisu. Hunduma walitti cuunfine lakki maaliif kana jennaan bargootota dubartoota meeqatu jira. Osoo icciitii qabachuu hin dandeenye adda waraana deemanii akkamitti waraana san injifachuu danda'an. Nama icciitii qabachuu danda'utu bar injifata deemee. Teekiloopaatiraa. Haa fudhannu akka addunyaatti yoo barbaadde.
akka Afrikaatti giiftii hidda kee haa fudhannu. Kottu akka Oromiyaatti warqiitu haa fudhannu. Hedduu kaasuu ni danda'ama. Akka malaatti immoo barbaadde akkuma manooyyee fudhadhu. Waa'ee malaati. Waa hedduu kaasuu dandeenya. Waa'ee malaati. Dubartiin ciminni isin qabu baay'ee. Malachuun falachuun mataan isaa iccitii haa isa qaba waan ta'eef. Irra deebi ilaali. Bikka kanatti kan inni si gorsu. Asirratti waan tokko waan siif himu jira. Waa'ee amala dubartii kan jette. Dubartii bifaa fi maqaa isii malee amalli isii tokko. Kana ni fudhata? Hin fudhadhu. Maal jechuu barbaadeeti? Maal jechuu barbaadde? Ati maqaan kee Hararshati. Maqaa fi bifa isii malee amalli isii tokkoon siin jedhe. Maqaa fi bifa ishee malee amalli isii tokkodha. Maaliif naan jedhe? Maqaan kee Hararshati miti? Dubartii biraa yoo deenne maqaan ishii boontuu ta'uu danda'a. Hararshat boontuu maqaan garagara. Sigalee Hararshat diimtuu boontuun gurraattii. Wantoota kanneeniin waliin fakkaatan. Maqaa fi bifaan waliin fakkaatan. Dubartummaa isaaniitiin garuu wal fakkaatan. Dubartummaan amalaa miti. Uumama malee. Egaa uumama gaa? No, amalli fi uumamni dachii fi samii. Amala jechuun bar waan namni tokko eega uumameen booda maal godha? Barachaa barmaatii godhachaa kan deemu san amala kan jennu nuti amma. Ani eenyummaan amma qabu kana. Hayyee siifaa sirreessu. Namni hundinuu eenyummaa lama qaba dhageeffadhu. Siifaa sirreessu. Amala adiisu. Dubartii bifaa fi maqaa ishee malee uumamni isii tokko. Walii galtaa? Eeyyeen dhalaa ta'uu ishiitiin dubartii ta'uu ishiitiin qofa. Dubartii ta'uu ishiitiin tokko. Tokko. Amalli garuu garagara. Uumama keessa miti amalli kan jiru. Akka isaa goonu daawwattoonni keenya akka nuffine gara mata duree biratti isaa ceenuti yeroo si qabnu waan ta'eef halaalanii haa dubbisan. Kun ka'umsa jechuudha. Hayyee waan hin tuqamne tuquu kan keeti ammallee ani appirisheetiin si godha hedduun si dinqisiifadha. Garuu hoggaan jiru ammallee haalli falaasamoota addunyaa kana hundaa ammaan dura bara meeqaantam dura haala qabatama biyya isaanii keessatti jiru waliin wal qabsiisanii waan dubbatan san yaaxina isaan kaayan san falaasama isaan kaayan san fiduun kan kee ammeenyaan qabu. Garuu ammas irra deebitee biyya keenya wajjin duudhaa keenya wajjin aadaa keenya wajjin amantii keenya wajjin akkamitti deema jettee amante? Yaadota hayyootaatiif falaasafootaa jettee san dhuguma akka jettee duudhaa fi aadaa nuti qabnu waliin kan deemu miti. Wanti isaan tuqaa turan. Anamootu akka nama hawaasa kana keessaa beekte hayyoota san waliin falmii godhaa ture. Sirrii akka isaan hin ta'iniin itti himaa ture. Mormaanii ture. Hawaasa kana bakka bu'ee jechuudha. Yaada isaanii san fuudhee gara hawaasa kanaa fiduu osoo hin taane yaada isaan qabatanii itti deemaa turan sirrii akka hin ta'in yaada hawaasa an keessaa bahee kana qabadheetiin isaa waliin wal mormaa ture. Fakkeenya tokkoof lama sii kaasuu danda'a. Dubartii dura dhiira dura kan uumame dubartiidha. Hayyoota jedhantu jira. Sii galee miti. Dubartii waaqni aadamiin uume osoo dubartii uumaa jiru ifaan irratti dha'ame hayyoota jedhantu jira. Dubartiin lubbuu hin qabdu lubbuu maleedhaa hayyoota jedhantu jira. Hayyoota kanneen waliin maaliin godhaa ture? Wanti isaan jedhan sirrii akka hin ta'iniin hawaasa kana bakka bu'ee dubbachaa ni ture. Kun namoota muraasaatu hubachuu danda'a. Akka akkas ta'e jechuudha. Garuu yaanniin itti lafaa ka'e waan hawaasni kun uummanni kun hin qabne isaan irratti fe'oo osoo hin taane hawaasa kana keessaa akka nama baheetti yaada hawaasni kun qabu amantaa ilaalcha hawaasni kun qabu qabadheetiin uummata kana waliin falmii godhaa ture. Bifa saniin osoo hubatame gaariidha. Namoota hedduudhaaf ifa ta'uu dhabuu mala akkas ta'uun garuu yaanni rimeen itti lafaa ka'e san ta'uu akka naa hubatanii barbaada. Hayyee haa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo mara sa'a kanatti kan isin biraan geenyu an qopheessuun sagantaa kanaa Hararshatti Arrafa Faajjiiti. Keessummaan kiyyaarra immoo Firoomsaa Imaadi. Turtiin keenya ammallee itti fufaa nufaana ta'an affeerraa kiyya. Abbaa koo wanti dhabame hin jiru. Heeruman dheesse sanatti immoo hin deebi'a. Tolaan qarshiin isiniif kaffalamu hin jiru. Hin hojjenne hojjettan hojjedha. Hin hojjenne hojjettan bahuu dandeessan. Hiriira galee kan dhufu guute. Maal gochaa jirtu?
Yoo hojii gusitti baay'ata ta'e si jijjiiramuu danda'a tole. Kabaja keessan ofirratti eeggadhaa. Hatattamaan an biirootti si barbaada. Ati eenyu ol waan taateef kanas hin jedhe kan raawwadhu. Waan taafeetu gadi hafa malee wanti tinaan jettee raawwadhu. Akkam akka? Akkasuma. Otoo nuti jirru miidhaan saalaaf qisaasamni humnaa dubartoota irratti raawwatu ittiin fufu. Tokko taanee dura haa dhaabannu. Iddoo hojiitti miidhaan saalaa dubartoota irratti raawwachuun bu'uura seera mootummaa labsii 1156 muraa 2011 keewwata 14 keewwata xiqqaa tokkoon dhorkaadha. Ergaan kun dhaabbata miti mootummaa Safe Generation Development Associationiin isiniif dhiyaate. Hayyee firoo inni biraayi dubartiin amma falaasfoonni tokko dubartiin sheexaana moo nama jaanifa hanga gaafii if keessatti gaafachuu gaantu jira jechuudha. Kitaaba kana keessatti kaastee jirta. Kanaafi akka irra buutu akka hin sodaanne wanni si godhe maalii siin jedhan? Baay'ee gaariidha. Mata duree nuti sodaannee kophatti irratti mari'annu maaliif baafteedha? Akkamitti onnattee baasuu dandeesseedha gaafiin kee kan hubadhetti gaafii sirriidha. Akkamitti onnattee kan jedhuuf aartiitu nu onnachiise. Si galee miti sirriidha moo sirrii mitiin itti amaneetiin jira ani itti seenee waan gara isaatiin na dhufuu danda'u hunda qeebaluudhaaf qophiidha kanneen itti amaneetiin seena. Sirrii mitii qaamni jedhu yoo jiraate waan sirrii ta'e barreessee haa fidu. Dubartiin seexaanaa miti kan jedhu yoo ta'e seexaana ta'uu dhabuu isii barreessee haa fidu. Seexaana jechaa hin jiru. Si galee miti waan itti amane namuu qabatee haa dhufu. Fakkeenyaaf Soqraaxoos hayyuu jedhamu jira ni beektaa abbaa falaasamaa jedhama. Hayyuun kun falaasfaa ta'uu yoo barbaadde abbaa falaasamaatiin ni Soqraaxoos jechuudha. Abbaa falaasamaatiin ni beektaa. Falaasfaa ta'uu yoo barbaadde dubartii gadhee fuudhii jedha. Si galee miti dubartii mana si qunxuutu. Dubartii rakkiftu fuudhii ishiin jedha. Taman akka hin teenye si gootu. Alaas yoo baate alatti tan jalaa hin baane dubartii akkasii fuudhii jedha. Kana jechuun maali? Hammeenyi isii hidhaan isii si jabeessitu guddistee si baasuu danda'a yaada jedhu qaba. Si galee? An falaasfaa abbaa falaasfaa ta'uudhaaf sababni dubartiidha jechuun jira. Rakkina isiitiin bakka kana gaheedhaadha. Miidhama isiitiin bakka kana gaheedhaadha. Albert Einstein naa fudhan. Waggaa 27 haadha warraatii yoo waliin jiraadhee jedha. Waggaa 27 kana keessatti qorannoo haarawaa baay'ee argadheetiin jira jedha. Qorannoo baay'ee argadhee irra gaheetiin jira jedha. Jaartii tiyya garuu hagammaan beekuu jedha maal akka taate. Si galee abbaan qorannoo dila kana argate dubartii isii waliin waggaa 27 jiraachaa ture beekuu dhabuun isaa si galee miti guddinaa fi waaqni jalqabumaa yeroo uumu bifa saniin uumeedha kan hin hubadhu. Kanaafuu boqonnaa 3 qaba kitaabni kun. Inni jalqaba uumama dubartiiti. Inni lammaffaa immoo walitti dhufeenya dubartii fi dhiira jidduu jiru maal akka fakkaachaa ture. Durirraa kaasee hanga ammaatti maal akka fakkaachaa ture ibsa. Inni sadaffaan immoo afaan dubartiiti. Konkuluuziiniin isaa wanti mataatti hidhuu dandeenyu yaada kitaaba kanaa afaan dubartoota warra dhiiraa barsiifneeti. Hayyee namni tokko hogguu kitaaba barreessuu jalqaba irratti barreessaa cimaa ta'uu yoo barbaade dubbisaa cimaa ta'uu qaba. Sirriitti dubbisuu danda'uudha qaba. Achiin booda barreessaa jedha. Yoonii fi barreessaa cimaa ta'uu barbaade. Inni lammataa immoo waanuma barreessuu qabu qofaaf namni tokko kitaabuma irratti maqaa isaa arguudhaaf jarjaree kitaaba maxxansiisa. Tokko kitaabota hangam dubbisteeti kitaaba kana kan qopheessite. Inni lammaffaa atuu mataan kan kee gulaala ofii kan kee ta'uu qabdaa jedha. Irra deddeebitee waggaa deebitu kun kan isaafuu qaba kun dabalamuu qaba jetta jechuudha. Kana lameen naaf deebisee hagamta akka irra deddeebitee ilaaltee jirta kitaaba kee. Carraa argameen namni martinuu kitaaba kiyyaa dubbisu. Nama kitaaba 2 fi 1 dubbisee yookiin kitaaba sun dubbisiin barreesse moo hin barreessine kan jedhu kitaaba dubbisee deebii kan argachuu danda'a.
gulaaluu kan jettuuf kitaaba kana ofumaaf hin gulaal. Yeroo dhibbaa ol dubbiseetiin jira irratti deebi'e. Adadaan laaluun hanqinootaan baasu baay'eetu keessa jira. Siigalee gulaalaan kitaaba kanaatis anu. Siigalee hagam takka gaaffii kee kanaaf deebii ta'a dubbisiitii laaliyatis namoonni biraatis uummanni dubbisanii ilaalanii lakkiin mucaan kun kitaaba tokko lama dubbiseetuma maqaa ofiitiif jecha maxxansee nutti fide immoo waan dabarsuu barbaadu san dhuguma dabarsee kan jedhu haa laalu. Inni biraa immoo kitaabicha kana keessatti kiyya waan ta'eef miti. Hiriyyaa kee waliin haasofta kitaaba kana yoo dubbiftu nama beektu waliin haga san salphata kitaabichi. Hayyee galatoomi kitaabuma kana qopheessu keetiif galatatu siif malaan siin ja'a dhaamsa maayyoo qabatte irra kaayiti nagee walitti dhaammanna haa. Dhaamsa maayii hin qabu. Garuu hin qabu jennaan hin qabu bakka. Garuu carraa argameen haa dubbifamu. Wanti guddaan barbaadu yaadni kiyya uummata hunda biraa akka qaqqabudha. Siigalee waan biraa hin barbaadu. Guddaan isa wanti hin barbaadu. Boruuf iftaan namootu waan yaadee jira kanarratti. Fooyyessee yaadaati akka dhuunfannaa kan ta'e yaadni garaagaraatii gara iddoo garaagaraatii dhufu ni jira. Sanneen hin cimsadhee barreessaa cimaa ta'ee bahuun barbaada. Maaliif mata dureen kun ni eegalame malee keessan seen mata duree bal'aadha waan ta'eef jechuudha. Dhuma kitaaba irratti itti fufa jedha. Kuni kanaafuu yaadni keessan na barbaachisa. Dubbisaa waan bareedaa qabadde akkaan dhufu dubbisaatii yaadanaa kanaa jechuun barbaada. Hedduu galatoomii atis. Atilleen hedduu galatoomii daawwattoota Maayaa Shoo illee kabajjee nullee kabajjee istuudiyoo keenyatti waan argamteef galata guddaa nurraa qabda. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo sagantaa Maayaa torbaan tana kitaaba mata duree dubartii jedhu irratti barreessaa kitaaba kanaa firoo wajjin as istuudiyoo Maayaatti argamuudhaani marii taasisneen waa hedduu akka irraa hubattan abdii guddaadhaan qaba an qopheessuun sagantaa kanaa Harashatti Arrafaa Faajjiituun turee daayireektara sagantaa keenyaa ogeessota kaameraa wajjin taane hundi haysanuu isinis mana haysan teessanii waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaan isiniin ja'a. YouTube keenya Maayaa TV Show daawwachuudhaan like, subscribe, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan isiniin ja'a. Hamma torbaanitti torbaan gaariin isiniin ja'a.